deemnaan eesh bakka hin eesh achum nagaa qabdini mana maakii jirti nagaa qabanii garuu nu dhukkubsatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa jirtu baga jiraattanii kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya viidiyoo isinitti hin dheeressu jechuudha. Roozaan bakka isin galtu isin atti garsiisu deemcattiin saraatanyaallee ani fi xiyyaasitti hin garsiisu garuu ammootu yeroo isin baatu bilbileessii fi maa jala deemii ilaalinaan jettee jirti. Dhaqeessitti hin garsiisu yeroo isin asirraa baatu bilbileetiin bilbilaan sitti himaa. Safara kanatti eedee jala deemtee ilaaltanaan jettee jechuudha. Kanaafuyyuu akkam gochuu qabaree dirqama yeroon tun magriiba jechuudha. Isaa kana dalagaa irraa baatii magriiba yeroon kuni jira jechuudha. Viidiyoon illee xiqqoon dukkanaayaa galgala waan taateef jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya dirqama bakka isin jirtu san dirqama kiyya baruu qabaa jechuudha. Mana isin galtu sanii maraafuyyuu kanaafuyyuu amma bahaa jira jechuudha. Bakka algaa kiyyaa jira jechuudha. Achirraatiniin viidiyoo isinii waraabaa deemaa jechuudha. Karaarra gisee deemu garuu dukkanaa'uun oolu. Bakka dukkanaa'ettis akkasumatti bakka ifaan jirtus akkasumatti viidiyoo isinii waraabaa deemaa jechuudha. Hanga mana isin galtutti yoo natti tole akkaataa akka isin hin arginetti viidiyoo isinii waraabaa deemaa jechuudha. Kanaafuyyuu Rabbina ala fi sudu ayina godha isiniin jedha. Viidiyoo isinii waraabaa deemaa. Mucattiin amma naa dawwaltee jirti sa'aataan asirraa baati. Jala deemitiin laali mana isinaan jettee amma naa dawwaltee jirti jechuudha. Na jala baati. Kanaafuyyuu na wajjin turaa isiniin jedha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa. Du'a ayinaa godha. Amma deemuuf hin deema kunoo. Eegaatiin jira. Mucattiin amma gabbaa jirti eeginaan jettee jechuudha. Siistama viidiyoo irraa waraabee dirqama mana isii arguu qabni. Ni yookiin gabbaatee jirti. Argitanii mina kiinoo gabbaatee jirti. Nakiinoo tashaari beekii sanii feestaal harkaa qabdi kiinoo argitanii jirtanii mi? Isiidha. Jala deemu. Na harkaa tarte yaa'ummoo sana harkaa tarte. Nailah tarte jirti. Irraa fagaadhee viidiyoo waraabaa yoo itti maxxanina argiti jechuudha. Garuu isii argaa jira isin tun argine malee ani isii argaa jira jechuudha. Yoo itti maxxane natti naqqaati waan taate duubatti irraa siqeetiin viidiyoo waraabaa deema. Argitanii? Lakiinoo sanii lakiinoo hordoftoota keetiinoo san ni argitanii? Waraabaa hin achitti achi dhaabattee waa bitataa jirti waan isin bitataa jirtu hin beeku. Argitanii? Waa bitataa jirti yoo itti siqeetiin waraabe na argite waan taateef akka isin natti naqaanii waraabutti jira jechuudha. Mana jala goree. Waa bitataa jirti miskiin bittiin waan isin bitataa jirtu garuu hin beekan. Bitataa jirti waan isin bitataa jirtu bichaan beekani. Tarte yaa'uti. Mi. Na harkaa tarte gara isin tarte hin beeku. Badoo'ii keessa deemaa jirti. Dukkana keessa seeni yaa uummata. Na harkaa tarte. Asin tarte walla dukkana kana keessa achi tarte. Argeetiin jira hordoftoota kiyyaa. Dukkana wayii keessa jira. Itti oseenuu deemaa jechuudha. Mana isitti oseenuu deema. Barri bira gahee jira. Barri isin seentu waraabbadheetiin ture jechuudha. Barri bira gaheetiin jira. Ankaakkaetiin itti oseena. Viidiyoo waraaba hin dhiisu. Yoo akka tasaan harka kaameraa cabsite yookaan immoo waraaba viidiyoo. Nu balbalessi dura gahee jira balbala. Ana
Qabamte moo qabamte qabamte moo qabamte. Maaltu namti dirra mana kan kee ilaaluu dhufe. Assalamualaikum. Akkam jirta fayyaa keeti. Si qabee mire qagaan dhuftee namaan jedhamoo maashaallah mana bareedaa keessa galte dammoo. Sila nama keessummeessuun beektu taash jechuun qabarri viidiyoo waraabaa jira wallahi hin dhaabu viidiyoo abadan inumaan dhaabu viidiyoo waan ati irra jirtu hordoftoonni haa argani rakkoo hin qabu. Rakkoo hin qabu mee ture. Saada waliin qaaquu maal barbaachisa? Namni nama keessummeessee nama gattee namni taa'ee video gadi dhiisaan mana mul'isuun barbaadu siifanii kanuma waraabaa achitti illee si jalaan bahu qola asitti illee si jalaan bahu maanum bakka hin galu kottaa'e. Abasuma kaameraa sirreeffadha waraabuun kiyya eegan oolu. Yaadannuma waraabaa jira malee waan biraatiif waraabaa. Laa yaadannoo ati deemtuuf kun yaadannummaa ati deemtuuf hin jiru. Akkami jira? Dalagaa. Maashaallah sirraa bareedamu. Akkanumaan miidiyaa irratti ol baanii Qoy saada amma akkasiin jedhu sitti himee kalee walii himnee miti viidiyoo kanallee ayyee ni kaa jette am viidiyoo makana akka ta'e yaadannoo barbaadu. Eshi amma kana akka maal gotaa waraabdara mana maal gotaa eshi maal duuka deemta eshi qaanuu baga si duuka deeme baga dhufe maal fi eshi baga dhufe akka loon laal sitti maa jala saada eshi eega hin dhufetti anuu sitti deemisu tumaan tasgabbaa'ee anuu siin gala namni tokko akka jal'istatan si kadhatan bari silaa beeyte jechuudha rooza eenyu achirraa xaaree dhufe. Taartee dhufte bakka waan ati dhufte sin beeku namoonni si arge sin beeku namni si erge waan kan keetuun beeku jala sitti maan saada eega hin dhufattee midhamni waa godhee yookaan mana ofii sirreeffatee akkanumatti namatti dhufa maayoo hamban ta'eetiin mana takka taltaa'itiin dhufta osoo wanni biraa taate akkanuma bag maalti wanti bidduun jira ammoonii galatti wanti jechuu barbaade baga mana keellee argee galatooma itillee mana kan keenya dhoofachuu keetiif garuu wala gaheen jira argee jira yaa bareedduuti yaa qashqashemmee mee bannaa saadaan hin aarin kaa siri yeroo baraa ima aartaa bar aarii miti eshi hin dhufaa umanan jedhee eshi hin dhufaa sididee mi'a maaliif qara mana natti hin garsiisu naan hin jenne natti hin garsiisu ati anuma jala waltee bulaartaadha eegaa yoona jalaa baddeereetiin si jala jira baran an badduun kiyya baddumaa war badda badduun kiyya baddumaa maaliif ree yookaan roozaan achitti galtee achitti deebitettee yaadin waan akkasiisan immoo yaadu kanaafuu atillee yeroo keellee gubini maaliin jedhanii oon anaaf ka dhuftu taatellee hedduutu akkanaa galatoomi ofirraa galisiin jaa viidiyoo ammootu viidiyoo osoo akkanaan jiru osoo manni akkana jiru osoo meeshaan akkana jiru kana waan akkana kana waraabdee gadhiiftallee jedhee akka nama tokkotti yaadu barsitti himee gadi hin dhiisu viidiyoo yaadannoo hin jiraami yaadannoo maa waraabaa jira malee yaadannoo waan akkana waraaban isaadha mee namnummaa sibiratti waan xiqqoo ta'uun fakkaata nu biratti garuu waan guddaadha. Ayyeeshi waa nyaattee waan takka nyaachuun barbaadu. Ammaa nyaachuun barbaadu. Waan takka nyaachuun barbaadu siin jira nyaadhee dhufee. Jiraata nyaadhee dhufe. Wallaahi laa gabbee ani jechuun achitti nyaadhee dhufe jedhe fa'aa ijoollee moojjii nyaadhee galee. Bakka kanaafuu waan hin jenne. Rakkoo hin qabu. Ayyee maal jechuu barbaadu roojiyye. Siyaasa malleen tasgabbooyini. Laa tasgabbii barsa aadaa ani wama achii galiisaa yoo hin dubbanne nagaa bakka galuu hin barbaanne malee nagaa qaba. Waan galiisaa immoo waan galiinsa kana jechuudha. Ati nama guutuu wallolte moo faazarii kan beeku fa'aa wallolte meenatti misa maldanaa. Saada faazarii kiyyaa waan jedhetu jira waan ani itti himadhee jira. Namni amma viidiyoo gadhiifne namni jettu kan waan argee amanillee hin qabu telefoonallee yookaan qabaadhee wanni ani telefoona hin qabu qabaadhee wanni ani amanee yookiin waan isin godhaartan kana waan ani argin jiru akkasirraa hubadhetti akkas na barbaadan malee keessa kiyya yeroo 100 maatii kiyya kana himadhee jira waan hundaa itti himadheetiin jira keessattuu waan faazarii hunda isa inumaa arguyyuu hin barbaadan waan faazarii namni kana waan dhiisinarra. Kanaafuu ani gara biyyaa gadi galuun barbaadu asumatti argadhee bakka wanni hundinuu carraadha gammaduunillee dhabuunillee harkatuunillee carraa alhamdulillah jedhee jiraachuu barbaada asii galee bakka sammuun tiyya xiqqishu sammuun tiyyatuun maraatu feeti sammuun tiyyee sirrii nan jirtu hanguma sanuu bakka namaa waliin arguu hin barbaadu
kophaa kiyya galee gachiisee nyaadhu harkadhee dalagadhee dhabee mana kiyyatti bishaan kiyya dhugee rafee irra wayya bakka. Jaaladhee jireenya isaan keessaa baheetiin mana hambaa keessaa isaanii hambaa dhiqee jiraataan jiru balatii. Kanaafuu ani warra gaggaluun barbaadu. Kana booda warratti illee gaggalee wanna warra kiyyaallee godhuun jiru wanni isaan illee naa godhan hin jiru. Ashiyaadhaan kaacharraa si jedhee xaareen. Sa'aadaa xaartee dhufteemi bakka dhufte hedduu naaf galatoomii bakka galata guddaa qabda. Ana ammallee Roozaan bakka kana kana jirti jettee himteellee amaanaa rabbi sitti alaatu. Ishiin himu hin galla bakka amma waliin galla kai. Hin galla saada. Hin galta Roozaa. Roozaa rabbi yoo sodaatti mataan an dhukkubsinne na aarsa. Waan akkas jedhee yaadamaama. Mataan an dhukkubsinne. Ishi bakka wanni irra kasala qabsiisee. Kasala waan takka hin qabsiisee. Maa jechuun akka taa'ee silaaluun. Ani hin deema bakka hin deemuuf hin deema ta'a. Bakka asuma bullaa jechuun asuma rakkoo waluma maddii bullaa rakkoo hin jiru. Hin bululle jedhe wanta buluu wayiitu illee hin jiru jedhe. Amma hin galla Roozii tasgabbaa hin aarini. Wannan tasgabbaa hin jiru wanni jedhu hin jiru ani wama sanii warra ganda keenanatti hin dubbatin bakka iddoo obsee kadhadhee nama hunda boo'ee waa hundatti himee dadhabee. Sila qoya nagaroomii si kadhadha nagaroomii si soogadha akka ijoollee xixiqqootti qaata kaansiitti waan siin jedhu takkatti ni sigasiiseeni. Ati ijoollee xixiqqoodha. Saada bar keessa kee namni tokko naan hubatu bar namni tokko naan beeku bar rabbii alamaa tokkicha malee namni tokko keessa kee kanaa beekee naa hubataa jiru hin jiru. Bakka si yaa hubatu rakkoo jirtu marayyuu galtee ibsattee jechuudha akkasii furmaata argata malee furmaata takka furmaanni jechuun suduuti yaa hin deemtu moo hin deemtu na duuba. Galoo waan galisaa hin yaadu. Waan galu bakka mataa miiratti. Galtu. Bakka xaarte dhuftee mi galatoomi noona kana dhuftee mi tiree simaaf dhufee na jechuun jirta mi hedduu galatoomi. Bakka saadaan galu. Silati qoya akkam ta'uu feetu. Hin galu saada akka ta'uu barbaadu atin beektu bar waan ani itti jiru atin beektu bar. Taa'ee Rooza. Poolisii eessan argite poolisii? Wallaahi. Amma si gabbee deemuu dandeessa eessan argite? Ammayyuu mana kana jala jirti yoo barbaadde poolisii. Mana gootira poolisii dirqamaan na oofti? Dirqamaan si oofti. Sababa kan keetti namni wal fixaa jira kun dhukkubsatee mana yaalaa jira. Maaltu du'aa jira jechuudha. Eentu du'e? Abbaa fedhee oduu maal gootu? Natti misaadha. Wanti misaadha. Eentu dhukkubsata jechuudha. Sababa kan keetti. Dhagayi. Eshi saada natti hin galu gajettee hin galtu. Waadaan aseenta. Hin galla. Hin galla. Wallahi billahi. Wallahi hin galla. Eshi achuutti himman jedhan naaju. Nam tokko waan taane eshi hin galta. Dhiiga qabdii ona achuut amma eentu matu waate. Hin galta moo hin galtu ati amma dhagayi. Ol jedhi booyini. Natti eenyu jedhaan jirtu. hin gala bakka. Warra keenyattuu hin ajamu jedhaan jirtu. Eshi hin gala bakka. Eshi faazarii bichaan fadhu malee hin gala. Eshi achumanti jiran hin gala bakka. Eshi bakka fa'i karatti sitti hin deemna bakka. Saada mana nama leetti himee deema dura na hin tasgabbees aachuun fayyaa qabdi ishii saada hin gala. Sitti masuuta sitti. Badde aachuma. Na hin saada. Sababa kan kee namni wal fixaa jira Rooza. Saada wallahi. An sababa kan kee namni wal fixaa dhagayi. Sababa kan kee namni wal fixaa jira amma poolisiin si qabsiisa. Poolisiin amma si gala jira. Ishii namoo aachuun fayyaa qabdi fi. Hin galla moo hin galla. Hin gala ishii bakka. Ishii waadaan asee. Ishii kun wallahi billahi. Wallahi hin gala. Ishii bakka ayyee gala. Ishii kun toori buura. Amma miti. Amma tanayyuu argaa deemni borganama. Yaabbanna makiinaa jirra. Borguun dhufa amma abbaan manallee warri ati amma hin deemtu hin gala. Hin deemtaan ishii bakka natti himi gaafata. Aachuun waan sirra jiru waan hanga guyyaa keessa teettee ana sirraa qaban kan bishaan kee walii gurra dhiichuu. Amma miti akka saada ganama qophaa'ee gala. Hin jaalattaani. Hin jaaladhe. Ishii bakka. Ishii waamata kana hin saada natti himi saada na himi aachuun maal fayyama. Ishii kai bakka. Hai natti kan taa'aa jirtu. Aachuun maal fayyaa qabdi. Ishii ati fayyaa qaban jedhe garuu xiqqoonni dhukkuba mana yaalaa jiran hin deemne. Aachuun naguma qabdii mi nagaa qaban. Ishii bakka hin gala. Ishii bakka hin deemne. Ishii aachuun nagaa qabdii mi mana maakimii jirti malee. Nagaa qabanii garuu ni dhukkubsatan. Ishii waadaan asii. Ishii bakka wallahi hin deemne. Wallahi billahi hin deemne bakka. Ishii ayyee bakka. Ishillee hin deemne sabara baalee hin dhaqin. Birri akka guyyaa galee deelle dhiisi. Dhageesse. Birri waan guyyaa meeqaatti yeroo jiran tura mana. Aachuun nagaa qabaannaa saada gara akka tukunatu jira. Nagaa qabanii siin jedhee bariin dhukkubsatan malee xiqqoon dhukkubsatanii mana yaalaa jiranii bakka boru inshaallah subii asirraa jechuudha sa'aatii 10tti yaabbannee. Dhageessa. Ishii bakka. Ishii tasgabbaa'ee. Waan guyyaa meeqaatti sirra jira birri? Kiraamu. Waan guyyaa 15 bicha narra jira. Waan guyyaa 15 ishii bakka ayyisanii kafalaa rakkoon qabu. Dhageesse. Bakka warratti illee himeetiniin akkasudha bakka ishii. Ishii bakka ayyee ganama si deebi'a ishii. Dhageesse. Bakka saadaan deemin egaa ishii buna dhuyita. Garaa sadii kan jiru gara. Kana gaambis. Ganama sa'aatii meeqatti dhufa beeyta?
Saata'ii viidiyoo kanallee gad isinis. Deemuu gad viidiyoo. Ishee bakka barri cufadhu. Si geessu. As keessa namni jiru sila kophaa galta. Namni jira ollaan ni jira. Si geessu. Bakka nan geessinite cufadhu ol deebi. Cufadhu ol deebi. Nagaa qabani. Cufadhu ol deebi. Nagaa nagaa ambul. Ishee. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya. Alhamdulillah rabbil alamin harka deeffadheetiin jira jechuudha. Tukkana keessa dhaabadhee isin haasaa jira. Bahii mana isii keessaa gadi garuu gibbii keessa jira. Wanni duuka gabbaati jedheetiin sodaataa jira jechuudha. Haga wayii harka deeffadhe jedheetiin yaada inshallah akka rabbiin na laafisu du'aa naa godha. Bakka si duuka galaa uummata akka rakkoon hin jiru naan jette. Ani garuu boritti illee deebinaa fi miti bakka akkuma isin tasgabbooytee na bira dhuftuufi jechuudha mana gadhiiftee. Akkasiin na bira dhuftuufi jechuudha. Amma sa'aatii tanaallee tikeetii wayiitullee ka jiru hin jiru tikeetiin makiinaa jechuudha. Borullee deemuufi miti ani boru ooleetiin akkasitti mee isii tana tasgabbeessee sirriitti harka deeffadhee deemuufi jechuudha. Maraafuyyuu xiqqoo isii garaa naa laafte fakkaatti inshallah akkasiin na duuka galtu sabdii qabaa jechuudha yaa rabbii kiyya. Nama kasaaruu nan godhini jechuudha. Booda osoo isin tunuun harkaa baateetiin hin qabaddu taate dubbiin akka maleedha jechuudha. Akka ammayyuu garan taane namoota baay'ee waan hin taane haasa'aa jira. Inshallah du'aa naa godhaa isiniin jedha na dhageetti nagayatti bakka chaa'u walitti dachaana waan irra ga'e.